Baay'ee daawwattoota kiyyaa akkam jirtu nagaa keessanii nagaan kiyya bakka sun jirtan hundumaatti isin akka qabu jecha. Egaa ani Abbiin jedhama, Abbuu Teechiirraa jechuudha. Egaa daawwattoota koo har'ammoo qophii bareedduu tokko qabadheen isin dhiyaadhe. Egaa gara qophichaatti ce'uun dura chaanaaliin qaba. Chaanaalii kiyyaa sabiskiraayibii akkanaaf gootanii kabajaan isin gaafadha. Maqaan chaanaalii kiyyaa kunoo bakka kanatti Abbuu Teech jechuudhaan yoo search gootanii ni argattu jechuudha. Kunoo sana lammaffaarra jiru kunoo Abbuu Teech. Loogoon keenya alaabaa abbaa gadaatiin kan faayamedha. Kunoo kan lammatarratti agartan kana jechuudha. Isa kana open gochuudhaan sabiskiraayibii akkamiin gootanii. Egaa daawwattoota koo sabiskiraayibii eddanuuf gootanii booddee kunoo ishee kana mallattoo bilbilaa kan fakkaattu kana tuquudhaan ol notifiikeeshinii filadhaan isin jedha. Ol notifiikeeshinii kana kan filattanii viidiyoo nuti gadhiisnu guyyaa guyyaan battaluma nuti gadhiisneen akka isin qaqqabuuf isin fayyada. Kanaaf iyyuu sabiskiraayibii tuqtanii ol notifiikeeshinii kana tuquu hin dagatinaa. Egaa daawwattoota koo viidiyoo nu kanaan dura isiniif gadhiisne seenaati daawwadhaa isin jedha. Kunoo viidiyoo baay'ee gadhiisneerra. Egaa seentanii akka daawwattanii asumaan dhaamsa isiniif dabarsaa. Egaa daawwadhu. Egaa daawwattoota kiyyaa akkuma jalqaba isinitti dubbadhe kunoo qophii nuti har'a qabannee isiniif dhiyaanne akkamittiin faayiloota silkii keenyarraa badan, faayiloota bilbila keenyarraa kanneen akka footoo, viidiyoo garaagaraa warreen badanii haala kamiin deeffannaa, appilikeeshinii kamiin deeffannaa jettanii warreen nu gaafachaa turtaniif. Egaa kunoo har'a kunoo gaaffii keessan irratti hundaa'uudhaan appilikeeshinii isaa isiniif dhiyeessinee jirra. Diisk Digger kan jettu kanadha. Egaa daawwattoota koo akkaataa ittiin hojjettanii isin barsiisna. Asumarraanne faayila gaalaarii keenya banachuudhaan faayiloota tokko balleessee isin agarsiisa. Fakkeenyaaf Diisk Digger kunoo fakkeenyaaf sheema kana Diisk Diggerii kana delete adda goonee booddee kunoo keessaa baanaa sana booddee Diisk Diggerii keenya keessa seennaa. Erga Diisk Diggerii keenya keessa seennee start photo scan kana goona. Amma footoo iskaanii gochaa jira jechuudha. Egaa daawwattoota koo footoo keenya hunda yookaan faayiloota hunda iskaan gochaa waan jiruufi kanaaf iyyuu isin hundasaa iskaan godhachuu hin dandeessu. Egaa iskeejuuliidhaan iskaan godhachuus hin dandeessu. Egaa fakkeenyaaf kunoo har'a guyyaan har'a 22 natti fakkaata. 22dha kan warra Ingilizii jechuudha. Kunoo Augustii 22dha. Egaa kunoo faayiloota har'a badee gochuudhaaf yookaan faayila isinii guyyaa barbaadan kunoo fakkeenyaaf faayila bara 2000 amma barbaadan keessa itti gashachuu dandeessu jechuudha guyyaa. Sanaaf iyyuu kun kanumadhaan isin jedha iskeejuulii isaatiif. Fakkeenyaaf kunoo kanarra badeessinii okee gootu. Egaa kun kanarra badee qofati barbaadaa jira jechuudha daawwattoota tokko isin hundasaayyuu barbaaduu dandeessu. Appilikeeshiniin kun kan baay'ee isin fayyadudha, kan baay'ee isinitti toludha. Ani ofii kootii itti fayyadamee argeera. 100% ni hojjeta. Egaa daawwattoota koo viidiyoo kana gaafa daawwattanii like gochuun dagatinaa, share godhaa. Namoonni chaanaalii kan teelegiraamii keenya hin fayyadamne jechuudha. Amma deemtanii join gochuu dandeessu. Maaliif appilikeeshinoota asirraa barsiisnu achi jalatti poostii waan goonuufi achi jala deemaati buufadhaan isiniin jedha. Maqaan chaanaalii keenyaa kan teelegiraamii Abbuu Teech kan jedhudha. Egaa daawwattoota koo username isaa isinii barreesseera kunoo asirratti asumarraa ilaaluu dandeessu. Egaa daawwattoota koo appilikeeshinii kana akka itti fayyadamtan abdii guddaan qaba. Baay'ee isin fayyada. Kunoo faayilli baay'een keessa waan jiruufi turaa jira jechuudha. Kanaaf iyyuu isin faayila isiniif dhufu sana edda maarkeetti goggootanii booddee recovery kana gootu jechuudha. Kun amma footoo hin dhufin jira jechaadha. Egaa daawwattoota koo kana recovery gootuudhaan faayila keessan deeffachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa daawwattoota koo qophii keenyatti akka gammaddan abdii guddaan qaba. Chaanaalii kan teelegiraama keenya Abbuu Teech jechuudha. Kunoo dhiifamaa ammallee neetworkiin koo gadi bu'aadha daataa banaan jiru. Egaa kunoo
abbutechi jechuudha. Kunoo abbutechi kunoo kanaadha jechuudha. Ammaaf nama baay'een qabu, namoota 4,607 qofatu fayyadamaa jira. Itti seenaati fayyadamaan isiniin jira. Kunoo barreeffamaan illee wantoota garaagaraa gadhiisaa jira. Kunoo akkuma dubbisaa jirtanii deemaas ilaalaa. Fakkeenyaaf kunoo wantoota hedduu sooftuweerii waan hedduu gadhiisnee jira. Kunoo descriptionii boksii keenya jalatti wantoota nu isin gargaaru viidiyoo haaraa, appii haaraa, mosaajota haaraa, akkasumallee tiiktookii kan afaan oromootiin sirbamu hundasaa as jala jira. Kunoo akkuma argaa jirtanii kontaaktii keenya illee abii jeessisi. Abii boottii kana illee yeroo nuun chaatiirra hin jirre gaaffii barbaadanii yookaan istoor wanta ta'eef jiru as jalaa buufachuu dandeessu jechuudha. Appilikeeshinoota daawwattoota tokko akka itti gammadanii abdii guddaan qaba. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik, sheer, kooment gochuu hin dagatinaa. Waan daawwattaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Turtii gaarii.